waan baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi baay'ee of dhaggeeffachuu qabnu tokkoon arge suuraa asirratti argitan yeroo baay'ee arrabni keenya maal akka fidu oolman keenya maal akka fidu deemsi miilli keenya garan taane nu geessu maal akka fidu dhumarra yeroo isaanti nutti naxaaddafu kanaaf inni yeroo hundumaayyuu namni waan dubbatu tokko yoo of madaale yoo boruu isaatiif har'a dubbateeta garuu boruu isaa of madaalaa of ijaaraa iddoo ofii kennaa iddoo gaarii namaa kennaa yoo deeme gaarii akka ta'e. Suuraa kanarratti kan argitan viidiyoo yeroo baay'ee viidiyoo isaa qancabbii birraasini godha yoo jedhame yuutuubiin nama daangeessa koppiraatii namarratti erga. Kanaaf sammuun ishee akka tuqamee jiru mucayyoo kana yeroon Dubaay jiru qabeen beekan viidiyoo ishiin allaalaa jechuudha. Seenaa keessa darbitan dhugaa ta'e soba ta'e beeku yeroo ishiin haasoftu waan amma kana nama simatus miti. Bakka gaarii dheettee akka konfidensii taasofti wanta hin fakkaanne wanta hin barbaachifne ibnatiin ishiin keessa xalliqqeettee nakkeessine hin jiru. Bartanii yeroo fayyaa qabdutti yeroo nagaa qabdutti yeroo itti fakkaatu amma yeroo dhufe jinnii baay'atee waan rukute kun akkas godha jechuudha. Namni jireenya isaa ati nama hoo jedhamte bakka bar nama fakkeenya Kiristoos isatti amantuu sanaati miti fakkeenya Kiristoos isatti amantuu sanatti hatta yoo ofiillee ishee ma'uu baatte waaqayyoof jecha iddoo waa kennuu qabda bar waan dubbattu irratti waan yaaddu irratti waan hojjettu irratti haala deemsa keetii irratti haala dubbii kee irratti haala jireenya kee irratti jechuudha. Natti dhufe jettee natti tole saatii kana natti mijate jettee bakka hamma hife jettee yoo waan baay'ee keessa xilliqeette gaafti dukkana haree dhufu jira jechuudha. Guyyaa ramtu waliin daangee omtuu waliin gargaaramu yeroo ishiin sammuu ishee tuqamtu kanatti kun namni shir godhatee itti viidiyoo ilaalu malee namni bakka walii bu'u hin jiru. Namni hiratuuf hin jiru. Gaafa ishiin garuu sana xilliqi gootee sana abaartee sana akkeessitee sana hojjettee suni gaariidha jettee fakkeenya namaa dubbattu baay'eetu duuba guute. Har'a gaafa dukkanaa eenyutu itti siqare hin jiru. Waaqa sattamante tokkicha yoo kaleetta manatti siraatan malee. Inni immoo akkanumaan dhoqqee keessaa naman kaasu. Yoo tamante otoo tamantuu dogoggorte si yaadata malee otoo beektuu booda 20 yoo seente isaa miti waaqayyoon. Kana bartani innaa baay'ee tokko na gaddisiifti. Akka haasoftutti bargit haala jirti. Biyya halaa keessa jirti. Biyya halaa jiraatti garuu wanti ishiin hin haasofne akka waan konfidensii qabdu ani yoon bakka mana eenyuun hojjedha jetti mana dubartoonni dhiira barbaadanii sanaan hojjedha ittiin argadhe ittiin hin jiraadhe fataa jedhi jetti yeroon viidiyoo ishii yoo profaayilii ishii seentanii yookiin immoo mataa ishii danda'e jala yoo seentanii viidiyoo duraan dhaggeeffatti akkasitti haasofti. Garuu nama qabdi immoo yeroo laalan waan ilmoo qabdu waan abbaa manaa qabdu ni fakkaatti. As deebitee garuu afaan ishii bakka konfidensiin qabandi hojjechuudha kunis dhiira 5 fana yoo holte galii galchite jetti kana fakkeenya maalii tama miidiyaa irratti baasee hojjetti. Dhoksaatti waaqayyoon yoo danda'ee fiifamaa dabaafti. Nadii gaafin akkas godhu alatti hin baane jettee tafaaniin haasa'uu dhuftee miti. Yeroo jireenya gaarii jiraattan tamasgeen jedha waan tokko yeroo baay'een kanaaf inni irratti dudubbadha. Yeroo jireenya gaarii jiraattan galata waaqayyoo jedha. Akka malees xaalliin jedhina otoo darajaa tokkorra hojjete sadaffaarra hojjechuun deemina. Innaan isiniin jedhu kottee bichaa miti arraba keessanii yaada sammuu keessanii yaada laphee keessanii iddoo namaa qabda nammeenya qulqullummaa gaarummaa adda baafadha. Waa iddoo tokko iddoo kalee kaatan yaadadha. Iddoo har'a jirtan yaadadha. Boruu maalirra akka buutan yaadadha. Yeroo rakkinni dhufes immoo akkasuma. Yeroo rakkinaas immoo boru kalee maalirra akka turte har'a maalirra dukkana maalirra akka jirtu borummoo wanti biraa garamiin akka jiru. Bakka wanta baay'ee yaadachuun bakka nama taaneetu jiraannee banne ani qallaaliin dasnan jedhu. Garuu tabalaashoofne gadhee taanee namas hin jedhamnu seexanis hin jedhamnu biyya lafaarraa cabarbaramnee namni fakkeenya gaariin nuti nu fudhatiin baduutti annan gaddaa garuu yeroo baay'ee jechuudha. Bakka fakkeenya gaarii namaa ta'uu wayi biyya lafaatti bakka ati nama miti homaa hin argatiin karaa namaatiin nama argataate bakka waan gaarii tokko hojjatte yoo karaa gadheetinis ta'e immoo karaa gadhee bichaan wal keessa maknee jechuudha.
Gadheera taanaan gadhummaa keetiitti fufii biyya lafarraa deemi. Seenaan gadhummaadhaan sii kaa'ama. Biyya lafaas gadhummaadhaan sii kaa'a. Gaarattis immoo iddoo waaqayyootti hojii mataa isaatii qaba jechuudha. Kanaaf biyya lafarratti natti tole sa'aatii kana argadhe daqiiqaa kanatti natti mijate baqa ka'ee har'a jettanii nuti halinaa deebi'anii kufuunis akka jiru yaadadha. Harramni immoo waan baay'ee namatti fida dhugaan isiniin jedhe waan baay'een ilaala namarratti. Harramni baay'ee ulfaataadha. Baay'ee jechuudha. Baqa of to'achuu dhabuun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee tokko na gaddisiifte dhugaa baqa. Dheengaddaa akka warra Ortodoksiitti akkan godhan sanaa waan ixaan tarsanii akkanan godhan isa akkana akkeessitiyyuu guyyaa 4-5 dura edaa bijjitteechaa jira. Yeroo duraa pheenxee ta'ee jetti. Xinnoo turtee musliima jetti. Xinnoo turtee immoo nama qeeqxi. Xinnoo turtee immoo kan fe'e keessan jiraadhaan galii galfachuuf sana faana jiraadha akkasitti na jaalachuu qaba waan ijjetti ani viidiyoo ishee duratti ilaaluu jalqabe isiniin jedheera. Amma hamma na jibbisiifte nan dhiisaanii jechuun wantoota hin taane waan irraan baranneef inuma laala garuu fixee atta isheetti hin kennu amma kana yaada jechuudha. Itoo dhugduu too sakkartuu too abbaa ta'e faana bultuu too iddoo ta'e hiramtuu too harramni ishii muka cabsu waaqa itti sobdee faaruu yoo saaqxan taaree hin ta'u keessoo ta'e malee faaruu beektee hin ta'u bara faaruu jechoota isaa beektee hin ta'u jechoota isaa wallaaltee waaqa beekuu sii wayi. Waa'ee waaqa beekuuf waaqa beekuun gargar akka ta'e baruu sii wayi. Maaliif waa'ee waaqa yoo beekte fi waaqa beekuun qobaadha. Amma ishii waaqa beekte malee waa'ee waaqaa hin beektu. Too waa'ee waaqaa beekte waa'ee waaqa ishiidhaaf galaa. Fakkeenya waaqayyo akka taatu ishiidhaaf galaa. Obsa akka qabaatan yoo namatti toles gaba akka jedhan yoo namatti bades immoo waaqa akka galateeffatan miidhama keessatti ameen akka jedhan kana namarraa baratti. Akkas baratti akkasitti deemaa jirti. Waaqa bichaa beekti ishiin waaqni jira baqa. Waaqa beekuu fi waa'ee waaqa beekuun gargar isiniin jedhe. Waaqa beekti ishiin jechuun kan fedhe haa ta'uuti garuu waaqa samii fi ardii uume nama kana uume beekti kanuma baqa. Inni immoo sin baasu biyya lafaatti yeroo kana isa dhiisii waa'ee waaqa beektetu hin danda'amu ulfaata. Inna isinitti fakkaatina dhiifama naa godhaate as keessa namni lama viidiyoo kana dhaggeeffate yoo of gaafate ana desna jedha. Yeroo baay'een waan xiqqoof hin namatti taara. Namnuu nama akkamitti yaada bilchaatan burqisiifneetti. Amma ta'oo daa'ima ta'e daa'imaa jettee bira darbita. Nama waan hin taane haasa'u. Nama to'ati gaarii haasoftu gadhee haasofti si jeesii balleessuu deema jechuudha. Nama jabaa nama gara dullumaa daa'imnii fi namni dulloome tokko jedhu miti nama umurii immoo fageesse yoo ta'e harkaa wal'a'ee baqa hubannootu harkaa wal'a'ee baqa sa'aatii dullumaati jettee akkasitti fudhatte. Nama yaaduu danda'u sa'aatii yaaduu danda'utti sa'aatii xinxaaluu danda'utti sa'aatii fakkeenya namaa ta'uu danda'utti sa'aatii nama gargaaruu danda'utti deebi'eenna kaartoonii ta'e qilleensarraa kan godhatu namni hedduun kun har'a goodirratti kaartoonii yookiin feestaalii jechuudha. Isheen tinku kaartoonii feestaalii iddoo qaba amma qoshashaadha ishiin jechuudha. Hundumtuu irra jatee kan darbu jechuudha. Faayidaa hin qabdu kaa waan faayidaa hin qabne irra jatee darbanan. Ishiin dubartii taatee ijoolleedhaaf fakkeenya hin taatu haadholii akka haadholiitti. Ishiin shamarraniif iddoo gaarii qabattee fakkeenya taatee ani qormaata kana keessan darbe qabattee gorsitee fakkeenya shamarranii hin taatu. Ofii konfidensii hin qabdu. Barumsa addunyaadha yookiin nama tokko sheer gootee hin jirtu. Mana jechuudha. Anna baay'ee keenya takkaatti badee jira. Waaqayyoon immoo yeroo kana yeroo tokko indafasitti butata. Biraazarii kootu inna nama kolfisiisa baay'ee tokko waggaa 2 wal dursina isan na dursa. Yeroo haasa'utti namatti kolfaa waan nama haasa'ee naamin jedhee cubbuun inni duratti maaliini? Ana loro. Waqafu. Borna iftira.
ala dhaaban waaqa alatti dhiqadhu alatti dhaabadhu ilaanuu eegi waaqa fuun qalladin ani waan irraa fuun qabu. Dhiifama gidduudhaan inni dhimma biraa siin taasise dhiifama. Waan ta'e waan nama qofaasisee nama qabu hospitaalaa dhufee ani naannu immoo nama achi akkamsiifnu qabna waan ta'eefin natti fidi as natti siqina jee namni dhaqa namni afur qabame namni achi nama dhukkubu sana bira deddeebi'aa turanii asiyyu ammas maaskii akkasii maaliif ani danda'u waan akka qofaa dhugaa qofaatu guyyaa 3-4 natti fudhata. Dhibeen biraa nan qabu. Dhugaa nan qabnes nan qabus garuu utaalloon na qabe utaalloon namarraa immoo waan ati darba waan ta'e kanatti naasaatti garbiraatti gooree kana hundaafuyyuu yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo hundumaa bakka biyya lafaa adda baafadha. Namatti fakkaata nama bitaa namatti caanamatoon anumti kun ka'ee biyya lafaa nan tashkara akkasiisa dhugaa waaqa bakka fadheessa gaarii wanti godhadhe namni nan tuqu natti siqu garuu dhuma koo maalan beeka harka waaqayyoo keessa nuu jira otoo inni na gubbaa humna guddaa sun na gubbaa jiru immoo an akkamittan kanaaf biyya lafaa waan dhiifnee deemnu waan gannee deemnu waan hin taane keessa yaada laphee keenya arraba keenya to'achuu hin dadhabin. Waaqayyoo kadhadha yeroo hundumaa biyyi lafaa nutti hin calaqqisinii dhugaan isiniin jedhaan bakka biyyi lafaa nutti hin calaqqisin bargixme innaan biyyi lafaa nutti hin calaqqisin jedhu uffadhaa ittiin jiraadhaa waan qabdan fayyadamaa gammadaa namaa fakkeenya ta'a hiraa yoo qabaattan ofii dura fayyadamaa sana booda namaa ta'a sijjammaa otoo hin ta'e garuu arraba keenya to'achuu yaada laphee keenya ammayyanyaa yaadu isa lapheen yaadne immoo baafnee gaarii dhennee waan fokkisaa alatti mul'isu bakka deemsi miila keenya hojiin keenya oolmaan keenya otoo karaa waaqayyo uume baay'een jiru waan baay'ee keessa yoo galle sirrii miti dhuma gaafa tokkotti nu adaba innaa fakkeenya obboleessa koo fudhachaa isinii ture jedha yeroo haasa'e abboo isaa hin dubbannu waan akkanaa jedhee deebi'eeti inni durii cubbuun inni durii karaa kaakayyuu nama sadaffaa arfaffaarran namatti darba inni ammaa koomedhaan namatti naanna'a ofii ganna waan nama asoftanii jedha yeroo nama kolfisiis dhugaadha baay'een fagaatu laxinnoo akkana jedhetuma dhufee sitti deebi'a jechuudha yeroodhaaf waggootaaf hin argitu calaqqisa malee jechuudha inni durii dhugumame isa baabayyuun akaakayyuun hojjateen namni cubbuu wayii wanti ta'e itti darba qaba jedhu cubbuu akaakayyuun hojjete cubbuu maal hojjete hinnarraa suma mataa keetti sitti fida jechuudha suma agarsiisa suma jechuudha otoo kalee nan jirattu maraatta otoo kalee nan jira jettu miilli sirraa cita otoo kalee nan jira jettee ani nan qaba jettee isa miilli hin qabne tuffattu har'a qad go'e sirraa kuta harfanuu sirraa kuta ija si jaamsa yaadachuu qabdu kanaaf fakkeenya namaa ta'aatii darbaa okay